soorummaa barbaadan. Warri soorummaa barbaadan maalitti qoramatti tokko kiyyooti lama kajeellaatti sadii gowwummaa isa miidhu baay'ee keessatti hin kufu. Gowwummaa nama miidhu baay'ee keessatti hin kufu. Maal isaati kajeellaa isaati qoramatti hin kufu. Kajeellaan waan kunis balleeffamuuf baduu keessatti hin buusa. Balleeffamuuf baduu keessatti isaan buusa jechuudha. Hangafti cubbuun jalqaba maal jechuudha? Horii jaalachuudha jechuudha. Cinqoo jaalatu namoonni kun. Horii jaalachuun hundee wanti hamaan hundinuu irraa latudha. Horii jaalachuun hundee hamaan hundinuu irraa laata. Irraa latudha. Namoonni gara tokko yaada isaanii horii jaalachuu irra kaawwatanii amanticharraa badanii namoonni maal godhanii horii jaalachuun yaada isaanii irra kaawwatanii amanticharraayyuu badaniiru. Waraansa baay'eedhaan of waraananii. Waraansaan of waraananii ofumaan of ajjeesu jechuudha namoonni kun. Kanaafan dura isinitti himeen ture. Raajota sobduu duukaa warri ba'an hin badu kanas jedhe kana. Saa'ol erga qorshii jaalate nama waaqayyoo ta'eetoo jiru erga waaqayyoo sadii bee booda dhumarratti maal of godhe? Waraansaan of waraanee of ajjeesu. Naa'onsaa na ajjeesu amma Filisxeemonni natti taphatan jennaan lakki jedhee baqate. Saa'ol of keessa baasee of ajjeesu. Filisxeemota miti kan of ajjeesu. Maaliif? Kaleessa waaqayyoon gowwoomsaa ture waan ta'eef. Warra waaqayyoon gowwoomsan, warra waaqayyo waan gowwoomsan fakkaatan of gowwoomsu waan ta'eef. Bara Eeliyaasis namicha waaqayyo Israa'eliif dibee kaa'e mootii ta'e haadha hiyyeessaa gargaari jedhe dibee isa kaa'e Akaab waaqayyotti gamnoome nama waaqayyo naa butee raajii waaqayyo naa butee lafarraa isaa fuudhee akkana jedhe kan si garramu keessa. Gaafa naabutee nama jedhamu kanatu jedheen jaartii isaatiin ka'ee Elzaabeetiin. Naabutee nama jedhamu kanatu lafa koo jedhe. Lafa nani barbaade mootummaa koo bal'isuuf jedhe kana lafa waynii kana naa kenni jennaan na didee. Ishiin haati manaa moototaa hojiin ishiin hojjettu Itoophiyaa keessatti haadha manaa moototaatu dhaloota baay'ee qalchiise. Baay'ee waa'ee dubbaa. Akkana jette. Ila jette kanan nama dhibaare waanan godhanuu beekatte. Waldaa keessatti nyaachisa qopheessaa xoominaa ta'u raajota hundumaa guuraa jettee raajotatti bittee birriidha. Harka baasanii raajonni ila waaqayyo akkas naan jedhe naabuteen saba waaqayyo arrabse. Inni tokkos harka baasetti ila akkana naan jedhe waaqayyo. Naabuteen mootii arrabse. Ila akkana naan jedhe waaqayyo. Naabutee waaqayyoon arrabse akka gara waaqayyotti hin baqanne waaqayyoon arrabse jedhanitti raajisan raajisoo ba'a. Akka gara mootiitti hin baqanne mootii arrabse jedhanitti raajisoo ba'a. Akka gara sabaatti hin baqanne saba arrabse jedhanitu raajisoo ba'a. Naabutee qabanii dhagaadhaan rukutanii ajjeesan. Qabeenya isaarraa fudhachuuf lafa isaarraa fudhachuuf jecha jechuudha. Dhugaan sinitti hima. Tajaajiltoonni ni beeku baay'ee. Dhugaatoo qabanii waldaa keessa darbatamanii dhugaatoo qabanii waldaa keessa manatti kan galan nama baay'een beekan. Dhugaatoo qabanii otoo bu'anii otoo dhugaan tajaajiluu danda'anii namoonni baay'een mana jiran. Warri hattuu hojjetoonni hattuu har'a waldaa keessatti jaarsalii waldaa taate akkuma kaleessa mana mootummaa keessaa hataa jirtu har'as hataa jirti waldaa keessa teesse. Nama dhugaa ri'achaa jira. Kanaaf akkana jedhee Akaab gaafa fudhatee galu hin gammade. Waaqayyotu meeshaa dibe. Waaqayyotu Israa'eliif isa kaase. Waaqayyotu isa kaase garuu waaqayyo iddoo isa kaase wallaale. Nama dhugaa sana jedhe waaqayyo teessoo isaarraa ka'ame. Eeliyaas jedhe. Eeliyaas jedhe. Amma wayiin sitti mana dhaga'e. Akaab bira naa deebi'e. Akaab bira riifatee dhaqe. Akkuma kaleessa jedhe. Naabutee nama dhugaa sana qalchiste. Waaqayyo jedhe. Bara eege guyyaa eege jedhe. Iddoo ejjitoonni dhiigni isaanii dhangala'u sanatti lubbuun kee hin baa'e. Istiiga waaqa koof waaqa kee mo'aa agarra jedhe. Har'as warri waaqa koo caala, barsiisa koo caala, raajummaa koo caala warri jedhan jiru jechuudha. Waldaa keessa otoo tajaajilanii ani nama waaqaa torre jedha soobdoota garuu.
haa jedhan Eeliyaas. Eeliyaas mi'a gabuusaa guyyaa 40 taa'ee nama tsoomu. Nama mimmaasaa guyyaadhaa guyyaatti dhalootaaf bu'u jedhaan. Gaafa akkas jedhu waggaa 15 booda mootiin Sooriyaa tokko lola Israa'elootatti kaafte. Aka'aabitti kaase. Namni Waaqayyo tokko Isxifaaniyoos namni jedhamu Aka'aabiif loltuu ture. Aka'aab waan Waaqayyo dubbate hin beeka waan ta'eef akkuma kaleessaa xummaan baqate Waaqayyo jalaa ba'u uffata mootii Isxifaaniyotti kaasee kaawwachiisee dhokatee ba'uuf gaafa jedhu warri Sooriyaa lolatti cimsite jarra itti cimte. Gaafa itti cimte jedhu wattaaddarri Sooriyaa tokko xiyya gara beekamne harkisee dhokatee uffata bututtuu uffatee shallakee baduuf gaafa jedhu xiyyi gara ta'een beekamne dhufeet Aka'aabi uffata isaa baaseetu Waaqayyoon shawwada kaa uffata bututtuu uffatee dhokatee baduuf. Bututtuu uffatee gaafa dhokatee baduuf jedhu xiyyi gara beekamne dhufeetu taaboo Aka'aab keessa bahee waggaa 15 booda waggaa baroota eegeet raajiin Eeliyaas dubbate raajii Miikiyaas dubbate bara sana raawwatame jechuudha. Tabasaa keessa bahee sobdoonni guyyaa dheeratti malee barriin turti malee namni dhugaadhaa sobduudha. Sana booda garaasaa keessa bahee taafasaa keessa bahee iddoo ejjitoon ejjan itti dhiigni isaa dhangala'e. Inni raajii Eeliyaas dubbate Miikiyaas dubbate irraa raawwate jechuudha. Raajonni barsiisonni sobduun in turti malee dhugaadhaa sobni sobaadha. Warra dhaloota gowwoomsaa jiran dhalootarra qarshii saaman dhaloota gowwoomsaa jiran hin qabamti guyyaa eeggate jechuudha. Kanaaf Yesuus dhufaa har'a waa'ee kakuu moofaa raajota sobduu waa'ee kakuu moofaan sirriitti hime kakuu haaraan sirriitti hime kakuu moofaa immoo isa itti aanu itti fufna jechuudha. Dheeraadha wantichi waan ta'eef. Innaa kakuu haaraa keessaayyuu hin dhumne. Innaa Waaqayyo kun si naa eebbisu isa kanadha. Barsiisota raajota sobduu fi barsiisota sobduu irraa of eeggadhaa kan jedhudha mata dureeni. Of eeggadhaa Waaqayyo jireenya keessa naa eebbisu. Xinqaaqee godhaa deemsa keessan sirreeffadhaa. Warra akkasiirraa of eeggadhaa. Akkuma namni Waaqayyoo Paaster Alamineen amma gara mootummaa Waaqayyootti Waaqayyo siin fudhadha jedheeni biyyi lafaa kun Itoophiyaa keessa jiraachuun siif hin ta'u siin fudhadha. Garaa kee jaaladheera. Waaqayyo maal jedheeni zigat ishii jedhamtu sana ishiin aroogee jedhamtu kun. Zin zummut gin ganzab tin tibit zigat jedhamu aroogoota namni kun jechuudha. Anamma nama aroogee akkamitti beektaa otoonni paantii keewwateetu tajaajiluun argaa. Namni uffata guutuu uffatee tajaajilu argaa. Ani garuu qullaasaa paantii kaawwateetu tajaajiluun argaa. Maali namni kun naan jedhani nama guutuun taane aroogee namaati. Agartaani nama aroogee jechuudha. Jireenyi isaa aroogee, haasaan isaa aroogee. Nama sammuu Kiristoos hin qabaanne jechuudha. Nama chinkoo qofa jaalatu jechuudha. Kanaaf Paaster Alamineen kun ela jedheen Musee jedheen fuula isaa laaluu dadhabdan miti jedheen saba isaati. Fuula isaa laaluu dadhabdan miti istisiin immoo dugda koo laalaa achi garagara. Dugda isaa gaafa laalan akka aduutti calaqqisa ulfinni Waaqayyo dugda isaarra. Sabni reenfate. Agaartu sabni reenfate. Namni ulfina Kiristoos qabu namni dhugaaf jiraatu akkasidha jechuudha. Leenci yoo dhufe leenca sodaatu. Waraanni addunyaa yoo itti ka'e sodaatu. Yeroo koronaa namoonni baay'ee waldaa cufan. Dhugaan sanitti mana waldaan cufne. Yoo barbaadan naayidhaa federaala guuranii makiina yaa'anii fan. Yoo barbaadan naayidhaa jedhe raajonni karaa dallaa ba'anii badan. Warri kareessan barsiifna zarraamu hin baqatan. Akkuma kaleessa zarraaf jedhan arras ba'anii zarraaf hin jedhaniire. Yeroo koronaa sana Waaqayyo waynaan jedhe elaa namoonni gara kootti dhugaadhaan lallaban dhugaan feesbuuk koo irratti illee gadhiiseen ture yeroo sana tiktookiin kun yeroo sana hin jiru innaa dhugaadhaan warri tajaajilanii mul'atan wayin argaa jirna biyya chaayinaa keessaa mucaa daa'ima tokko dhufe Itoophiyaa keessatti isa Awurooppaa keessatti argitu biyya keenyas galuuf jira yoo kadhachuu baate dhaloonni naan jedhe milikkitaaf naan jedhe mataa ishii gidduutiin buqqise mataa ishii gidduu buqqiseen kitaaba qulqulluu keessa mataan namaa jira milikkitaaf haa ta'u
Kitaaba qulqulluu dhabne gaggaragalchaa laala. Kitaaba qulqulluu keessa mataan namaa jira. Otoo amma kitaaba qulqulluu amma sammaatoo barbaade mataan namaa jira. Tokko tokkoon utuu laalte jechuudha. Mataan namaa jira milkisni faa jedhu warri kan isaatiin oolu. Jabaadhaa kadhadhaa jedheen saba waaqa. Haaleluyyaa. Ati nama dhugaa taanaan waaqayyo gara fuulduraatti ta'uuf jiru sitti hima. Waaqayyo isa biyyaaf ta'u sitti hima. Waaqayyo fakkeessituu miti waan ta'eef. Waaqayyo warra isatti haxxee ta'anii waaqayyo mee በጣም ደብል ማይንድዳ waaqayyo irratti haxxee ta'uu barbaadu ani gaafas yaa waaqayyo araara naaf godhi dhiifama naaf godhi yoon anis irratti haxxee ta'e daawit gaafa waaqayyoon kadhatu ani yoon si gowwoomsuu barbaade yoon sirratti haxxee ta'e garaa koo gaggaragalchi iddoo ciisa kootti na gaggaragalchi na laali jedhe na laali garaa koo yoon nama irratti hamaa hojjedhe na laali jedhe raajoonni gaafa irratti hamaa hojjetan daawit ija raajoonni sobduu ta'an saa'ol ijaa sobduu ta'e hattuu ijaa ta'e saa'oliin deemee rukuchuun nanne daawit nama hafuura waaqayyo qabudha jedhee kadhata ndoomi gaafa saa'ol du'ee sanyiin isaa hundumtuu dhumanii daawit sanyii saa'ol keessaa namni tokko yoo jiraate nama naafa tokko fidanii sanyii saa'ol keessaa bara jireenya isaa waan quufee jiraatu nan kennaaf jedhe namni hafuura sirrii qabu hafuura dhugaa qabu sanyii isaatiif warra hamaatti godhaniif waan gaarii godha. Maaliif hamaa gaarummaa mo'adhaadha waan ta'eef. Gaarii gochuudhaan bakka yoo isaan hamaa nutti godha yoo jaliina nutti hojjetan hamaadhaan hin deebifne jechuudha. Yoo hamaa isaan irratti hojjetanii eebbifamaadhaan akka dhadhaa. Kun amala Kiristoos jechuudha. Yaada Kiristoos nu keessa kaa'edha. Sagalee nu keessa kaa'edha jechuudha. Gaafas nuti mo'ataa ta'uu keenya. Lafarrattis samii gubbaarrattis mo'ataa ta'uu keenya. Kanaaf faarfata eenyu baatu qaba ofirraa mallattoo lichaa karaa waliin ga'u waaqessuuf hundinuu didicha. Mee adda baafannaa dhaabadhaa maaliif akka fiignu buddeen barbaacha'u jireenya yaaliin nuti goonu. Yesuus ko haaleluyyaa adda baafadhaa. Adda baafanna buddeen barbaachamoo jireenya nuti jireenya barbaacha dhufne buddeen barbaacha dhufne buddeeniif yoo ta'e biyya lafaa guute buddeeniif yoo ta'e hojjetee nyaadha duubatti biyya lafaarra deebi'ee buddeeniif yoo ta'e jechuudha godaanonni nyaatu warri humaan qabne yoo harka qallattiin nyaatu maqaa isaatiin garuu hin daldalu maqaa isaatiin garuu nyaatu. Haaleluyyaa. Yaa waaqayyo warra dhugaa keef jiraatan maqaa Yesuusiin harka isaanii qabi galgala kana. Hello warra si dhaggeeffachaa jira warra dubbii keetiin dhugaa kee jiraan nuti sobdoota duukaan buunu dhugaa kee duukaa buuna sagalee kee qofa dubbifannee isaan jiraan warra jedhan irratti naa chaappessi hafuura qulqulluu irratti naa chaappessi maqaa gooftaa. Haaleluyyaa nuti yaa waaqayyo si fakkaannee jiren haadha hiyyeessaa deeggarra malee tajaajilaa barbaadiin deeggarru warra jedhan. Ati harka isaanii naaf qabi naa eebbisi. Haaleluyyaa. Harka isaanii qabi naaf eebbisi. Warra karaa dhugaarra jiran, warra si barbaaddatan, warra mootummaa kee barbaaddatan eebbisuun fedha kee haadha. Gaa'ela isaanii, bultoo isaanii, jireenya isaanii eebbisuun. Naa eebbifama. Baay'ee dadhabeera. Lapheen koo baay'ee na dhaataa jira. Naa eebbifama. Sa'aatii baay'eedha waan ta'eef. Waaqayyo koo si naa eebbisu. Faarfannaa baay'ee faarfachuu nan danda'a iyyuu tajaajilicha keessattuu faarfachuu baay'ee natti tola. Eebbifamaa yeroo biraatti deebina baay'ee afaan kun haguugaa jira.